ijoolleen teessan tun ijoollee duraanuu rabbi eebbifamtu. Alhamdulillah. Nama jechuun abbaa fayyinee ijoolleen tun amma biyya ormaa jiranii nama jechuun rabbiin maal jedheseetan abbaa fayyinee nama jechuun nama ofii gadi yaadatee sadaqatu. Nama jechuun nama masgiidatti sadaqatu. Ijoollee tana ammaan hin beekan. Ijoolleen tun masgiidaa sadaqatan. Nama ofii gadi yaadatanii sadaqatan. Akkuma isaan nama ofii gadi yaadatanii sadaqatan kanatti rabbi addunyaa akhiratti isaan haa milkeessu. Rabbiin danda'a abbaa fayyinee ijoollee tana hiree haamileen isaanii haa ta'u filachuufu fatii aldeef riimii. Darasaa jabaa waa galchitaa darasaa jabaatu. Wallahi. Amiin amiin. Rabbiin addunyaa akhiratti isaan haa milkeessu. Rabbiin danda'a abbaa fayyinee ijoollee tana waan isaan hin beekne rabbiin isaan haa milkeessu. Rabbiin hin danda'a abbaa fayyinee ijoollee tana jechuun ana haalii isaanii wajjin rabbiin jaanata firdoosi haa eeguuf. Rabbiin ollaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam isaan haa taasisu. Rabbiin danda'a ijoollee tana waan isaan hin beekne isaan haa milkeessu. Rabbiin danda'a abbaa fayyinee ijoollee tana mee fakkaatti mee ilaala aliif gooftaan qabne gooftaan shari'a qabne wallahi kennaa gaabbiin qabne ijoollee tana kaati eebbisti ka aanaa alin eebbisti hiree isaanii ka akkasii haqoof dargaggeessi ammaa ka akkanuma si jaala'e na jaala'u si gubadhe naa gubadhe ka jedhu ka sobaa kanaa miti ka tiktook irraa iyyuu kana osoo hin ta'in ka sirnaa ka kabajaan ergatu ka aanaa alin isaa kabaja qabu. Ka akkasii kana rabbi isaaniif haa kennu wallahi. Isaaniin hangafee namoota azala jiru kana hunda silleen abbaa fayyinee kiyya silleen hangafee nu hunda rabbi haa milkeessu. Rabbiin danda'a sodaa isaanii waa kennu. Abbaa fayyinee rabbiin nu hundaafuu imaana eegamma haa nu kennu. Ijoollee tanallee imaana eegamma haa kennu. Nama rabbiin sodaatu rabbi nu haa taasisu. Rabbiin danda'a ollaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam rabbiin nu haa godhu. Ijoollee tana hin jaaladha abbaa fayyinee. Ijoolleen tun arjummaa qaban, namummaa qaban. Keessa isaanii jechuun bar namni jechuun abbaa fayyinee nama sodaa rabbii qabu bar rabbiin eenyutti guyyatti maqaa kiyya ajaa'aa bar osomaa kolfitu osomaa taphatan nama jechuun nama rabbii sodaate waa marattuu jechuu badleessus tolchullee jechuu. Kanaaf nu maraa waan nu badii ufitti beenu rabbi nuuf araarame nu hunda badii ufitti beenu rabbi nuuf araarame rabbiin nama kaayyoo qabu taasisuu keessattuu ijoollee teenya warra biyya alaa ka jirtan waan hojjettanitti rabbii keessa sodaadhaa ofii keessanii uf kabachiistan namni kamuu ofiitti uf kabachiisa taphadhaa kolfaa bashannanaaf garuu nama ofii gadillee yaadadhaa rabbillee sodaadhaa akkana jedhaa maal jettanaaftu rabbi taaguutu abbaa fayyinee satirillee tola waasatti amma guddaan muuziqii jabduun taatuu jette wallahi umriis ijoollee malee amma kun akkuma jaarsa raagaatti qaatti akka nama lafa bulee hancufa liqimseetti maqaa bareedaa haasofite iyyuu laal guddaan isaa namni satirii ofirraallee mulquun qabu amma guddaa rakkoon asirratti argaati hin jiru an daa'imman teellatanii nama wallahi fatiiwwan ganda mara seenanii beeki mana ka'aaru miti ka'aanu seenan jedhanii ka'aanu qoftee iyyuu namni yoo adaban qabaanne yoo kaamettummaan qabaanne yoo arjooman qabaanne nama kottorra tomtuun goru namni sun kottorra siin jedha namni sun bakila siin jedhan sittiin goran namni waa laala jechuun kolfa nama sanii laalaa seeqannaa nama sanii qishnaa nama sanii waasa hunda laaleet nama gora laala amma yeroo baay'ee isaa wanti asirratti argu anji waan ijoollee keenya fakkaanne farga ijoollee teenna yoo maqaa laalu ijoollee teenna maqaan akki qaaqan ijoollee teenna wanni qaaqan immoo arsiif fakkaatu nama keenya saniif fakkaatu. Kanaafuu waan nu fakkaata waan nama keenya fakkaata waan uuma adduudhaa keenya safuu keenya arsooma keenya fakkaatu waan akkasii hojjetuudha qabna wanti dubbannullee nu fakkaatu qaba jechuudha. Akkas. Kanaaf jechoota illee eeggatuun gaarii afaan maal jedhe jedhan malee garaan maal jedhe hin jedhan namni aga barbaade afaan yaalomu namni arraba nama eega afaan namaa eega. Afaan gaariirra afaan gaarii wayyaa wanni jedhamuuf wanni afaan fidu bada ka gudeen hin dhalchine arrabni dhalchaa jedhan wanni arrabni fidu bada. Ozi waa baay'ee eeggatuun barbaachisaa guddaan katuu jettee muuziqiyya waan rabbi namni imaana qabu namni diinii qabu rabbi isaa sodaataa waan rabbi karaa rasuulaa irra deema sallallahu alaihi wasallam achi eeggatuun barbaachisa waan eeggatuun maaltu na fakkaataa kaarsoo mallee hin ganne ka islaamummaa illee amantarraallee hin baane ta'uu qabaa adeemsi kenna rabbi adeemsa kenna duraa duuba keenya rabbi haa tolchu. Akka kana ambakaanii jarraa kenna namni yoo jiraate anama ijina argaa hin jirtu abbaa fayyinee rabbiin umrii isin aareesse wallahi maashaallah isin hin jee maal seetan wanti jiru beektanii
ani gatii keessan beekuu qaba isin gatii kiyya beekuu qabdan. Sharafa olii beekuu waan guddaa haga olii beekuun. Maal seetan amma isin jecha arsooma keessee eenyummaa namni jechuun nama ofiif ta'e biyyaaf ta'a. Ani arsiidha. Arsii keessatti namni hunduu ganda ofii qabaa ofii yoo ta'e biyyaaf ta'a. Of saalfata namni keenya of saalfata. Dhugaa himanii wala jiraachuu akka kiyyatti. Kanaaf abbaa fayyinee ani isinuyyuu rabbi isin milkeessu wallaahi rabbii fi achi isin jaaladha duraanillee maaliif isin jaaladha hojii keessan namummaa keessan ijoolleen teenya nama akka keessanii kana hordofuu qaban nama akka keessanii qabaachuu waan guddaa. Kanaaf bakka abbootii keenyaa ka bu'u ana isin namni biroon jiru walirraa waa baratuu qabna aadaa keenya baratuu qabna duudhaaf safuu beekuu qabna ijoollee teenya aliifata fakkaatu tana nutu barsiisata. Of beekuu qabna bakka waan maraanuuf beekuu qabna. Anamma mugatti obboleettii takkatu amma obboleettii takkatu yoo waa jettu badde toora farsaana jette. Okay. Inni rumnee yoo san. Gosa keenya kanatu farsaana jechuu. Badde toora farsaana yoo jettu maa kana jettaa jedheen. Ayyee. Aboobe farsaanni akkanaa jetti laa. Jechuun kwaalitii farsaanni qabu sanna himti. Gosti keenya bee akkanaa warra maqaa akkanaa qabu warra akkana qabu naan jette. Kanaafuu amma gaafa badde toora farsaana jedhu kana waan sila mura gosaa gosti san kaayate uumee gosti sun qabu murtii gosti san qabu waan sanii waan boonuuf jette bakka farsa gosuma gosa kiyya sanii waan ittiin boonuuf kanaaf badde toora farsaana oo harkaa buutellee oo ariifattellee badde toora farsaana yoo dhaadhattellee yoo loltullee yoo dheekkamtullee na sun maali quality gosa ofii keessa amma ka xiijoon ka heexosaan ka waajii ka maali ka loodee wanni sun beek tokkoffaa gurmaa'insa waliin qabdu kollektiviitii waliin jireenya hawaasummaati waliin qabdu waliin quuqamu waliin qabdu arsiina wanti baay'eensi wanta waliin jiran wanti keenya guddaan kollektiviitii waa waliin qabnu baay'ata arsooma kanaaf jecha wanni sunniin adaba nu barsiiseera jechuu namni ammaa tunni adaba sanniin achi keessaa babbaatee tokko akkuma amma qamadii keessaa akkumaan hin dhabamne kana akkumaan nu dhiyoo tana akkumaan babaay'atu jalqabdeetti kanaafuu sanyii sanii ilaallatanii facaafachuullee gaarii qulqulleessuullee gaarii rabbi warra akkasitti of eegu rabbi na waa taasisu. Amiin abbaa fayyinee waa arge beetani baga nagaa nafte obboleessa kiyya reefi fatiin tuni sirba wayii banteeti waa'ee gosa isii ta'een beekuu waan agarte beetanii yoo isin dubbattan hin dubbanne hin gammade ani beetanii namni kun yoo tiktok kanarratti haasa'u hin herreega odumaa taphadhu mana hin taanelleen seenuun tiktokii hin herreega beetanii hagam gatii namaa qaba namni kun hagam nama kabaja namummaa nama hagam beekaa tokkotu jira bakka gatii kee sharafa kee buusuun seenuun maaliifin tiktokiin kun beetanii abbaa fayyinee beekallee wallaalallee kan nama arrabsullee kabaratis kan baratinillee wal qixxeesse. Kanaaf bakka hin taane seenee mana hin taane seenee of xiqqeessuun barbaadu. Kanamummaa kiyya hin beekne duuba kiyya hin beekne muuzeen kun nama akkamii hin beeku waan hin taane narra gadi akka kaa'uun barbaadu. Akkasii haftuu keessummaan. Nasroo waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kanaaruuf. Akkam nagaa jirtu. Fayyaa. Muuzeen Nasroo kana wal beektanii. Labaga jiraatta. Beeku abbaa fayyinee. Abboon beektan Nasroo kiyya naa dhaqee aga waayyuu naa dhaqee mee takkatti isaan namni si yaadata beektaa asirratti. Ittuma abuddu. Aad favoraayitii keessa kan isin dhageeffadhame wallaahi fayyaa qabda. Aye Abdullah Sarka Haji Kadir ka Muhammad Mama kami eso ka duben ka guyen ka jarso ka kule ka garamba ka yano tenu ka kararu ka Abdullah ka sanke karate ka madadi gosti madadi ko homa ko me ka samu ka mire ka wayu ka mando ka arsi tarsin ka tumu ka kabaren tu ko oromo ka tabbo ka wako ka dadin ka otetu ka bite ka wala bu ka jilcha Jilcha ka dawwaru ko ofaan ka sharaan ka adiyaan karaa barraabaan ka doorii ka murmur ka mama ka warar ka waayu ka godar ka mariin ka kush ka haami ka nu ka malik ka matusha ka yaa ka muhallal ka akun ka anush ka shiishis ka adam ka biyyen ka bishaan ka qilleensaati
qilleensi ka Qilleensi ka kuduraa kuduraati. rabbiiti. Salaamu alaikum. Kuduraan ka rabbiiti. Salaamu alaikum. Waaw. Galatoomii rabbi. Masha Allah. Rabbi dabaleetti siyaa. Egaa Nasroon kun Maashaallah. umriidhaan ijoollee warra maadadaati. Gosa kii Wallahi nama hayyoota dhibba lamaa Tasgabbaa'ee ayyaatti yemmuu tasgabbaa'ee. Gosa kiyya laphee. Hawwanii fi hayyoota Maashaallah. biyyaa jaarsolii biyyaa nama 400 ol nama dubbiseetiin interview godhee waa sassaabbate ragaalee hedduu harkaa qaba. Wallahi baay'ee itti boone hara laangaanootti daqiiqaa tokkoof qofa wal agarre qaama. Gaafa hara laangaanoo sanii naanni interview fiigaa ture nama baay'ee haasofsiisaa ture. Nama jaba wallahi nama arsii jabeeffadhaa nama kakkaraa kanneen nama seenaa baay'ee beeku. Tararraa gaafadhe malee seenaa arsii hin qabdu, seenaa qabsoo keessatti arsii hin qabdu, seenaa waliin jireenya arsii hin qabdu, seera fuudhaa fi heeruma arsii hin qabdu, seenaa gootota arsee kaleessa nama barreeffamaaf sammuutti illee baadhatee deemu. Nama umurii isaatti ol bilchaata wallahi. Kanaaf jecha namoota kana fooloo tolchaa hordofallee. mucaa dheengadda nageellitti yoonnoo viidiyoo wayii argeera isaa. OBN interview godhu tokko yaa miidiyaan interview godhee amala tokko yaa isa. Laalaa turee irra deddeebi'a maashaallah. Ayyee galatooma ulfaadha. Maada deessaati. Nu gara wombaraggeessan. Garuu haadha Wombaraggeessi beelanii soddaa loonii wishillanii. Gurraattee? Naannuma san gara Bombaasoo. Bombaasoo ani Kaaji Kadir Bombaasooti. Kan. Maqaan isaa isaatti waa magaddisu Bombaasoo sun. Maadanni balbala sadii qabaraa ta'e miidha limaatoo. Shan qaban ilmaan shan qaban atamma wombaraggeeni miidhala keessa jira. Warra diimaa goobana. Ordee bosonni. Warra goobana turii Doktor beekama. Okay. Warra Abbaa fayyineetu jirta. Amma fakkeenyaaf balballi raxee miidha limaa toomi miidhala keessa balballi jiru ordee bosonee wambaraggee diinii muxe. Raxee keessa ammoo hantuutuu raarituu karrayyuu saankoo asoo. Maatoo keessa illee ammoo akkasuma shantu jira dandoolee waa sada shan keedhanii akkasi jira 15 qaba balbala 15 qaba. Walban sheekota Gondee beette Shee Maammadii Gondee. Gondeen beeka garuu ani achitti ani maadadan na guddisani malee hangosti kiyya weerara garuu amma himachuu jalqabe weerara. Weerarrillee warra haadha kiyyaati weerara eessaati? Weeraruma Gambeeltoo san garuu kenna nageella. Okay, warra Ajisaaqii fa'aa? Ajisaaqii adaadaa kiyya fuudhanii borii tuumi isaan? No, oditu. Oditu isaanii. Akkasi bareeda wal barnoota gaarii. Ayyee galatoon fira taane. Ayyee ulfaadhu. Muuzeeni wal baranna. Ani wallahi Oromiffaan immoo Ingiliffaan immoo kamiin? Kama feetaniini ati yoo waliin dhufte wal baratti. Afaan Arsiitiin. Ani Muuzee Haji Sultaan Maloo jedhama. Gosatti ani Loode'a. Oh, Loodee. Warra Haji Fayyoo Arshiiti. Loodee Ali. Loodee Ajuma Fayyoo Arshii beekna Loodee nannu warra galchuu xabboo fa'a. Loodee anjaarsota durii beekaa. Qoyaati shaaqiidha Muuzee. Shaaqii masgiiduma guddaa bira shaaqee masgiida asii. Wannoon beektu Abdurrii fa'aa beektaa? Abdurrii galchuu xabboo. Abdurrii Kadir galchuu xabboo. Hin beekaye. Itayya masgiiduma guddaa bira gulliitii jedhan tokko hin beektan Itayyaa keessa gulliitii jedhan takka. Hin beekaye. Achuma baqa safaruma san gala safaruma sani baqa.
Abdul Jabbaari Abbaa fi fayyinee Abdurrahmaan seenaa. kan beekture ilmaan Kadiir galchuu xabbo. Hin beekaan. Abdul Jabbaari hawwi. Yaa. Ammaaf garuu Haati warraati ammaaf garuu yaatanii ollaa'onniiti fatii obboleetti Kadiir fa'a isatti jira amma. uumate. Kadii jaatam? Obboleetti Kadiir galchuu Kadir galchuun beeka. lakki. Unsa galchuu xabboo jedhanii jaartiini. Tani sodda loodetanii haati soddaa kiyyaa. Isin yoon heeto sagabbeeti. Mucaan warra unsaa galchuu amma na bira jiraayyuu gadi bahee beete adaamaa kana na wajjin jiraata. Nama addaati bara warri sun nama addaati bara hin beektaniimi. Jaartiin tiyya heeto sagabbeeti. Tasfaayee kaampii duuba ol jechuu akka oola. Gondee fincammaa. Hin beeka. Heeto sagabbeeti gosatti si. Ol beekumsa keeriin haa ta'uu ani abbaa fayyinee sin beeka. Waan maraafuu maal seetanii namni kamuu ol beekuun keenya bareedaa ol beekuunis qofa osoo hin ta'in wal beeknee waliif beekuu qabnaa. Miidiyaa kanarratti waa baay'ee nama barbaachisa namni keenya akkanatti uf ta'ee yoo haasa'u maashaallah. Gariin miidiyaa irra baheetu haasa'uu hin saalfataa. Miidiyaan barbaachisaa waa maraafuu. Baay'isee barbaachisaadha. Kanaaf yeroo baay'ee namni keenya immoo miidiyaa kanarraa yoo nama dandeettii addaa qabu guddisuu qabna. Ofitti siisuu qabna. Abbaa fayyinee dandeettii akkamii qaba? Abdurrahmaaniin, Naasiroon. Namni keenya amma obboleettii xiyyaatana miidiyaa kanarraa abne maaliif badde jechuu qabna. Abbaa fayyinee dandeettii qabaa maal isa barbaachisa? Akkamii isa cinaa abbanna? Abdurrahmaaniin dandeettii kitaaba barreessuu, ololoo barreessuu. Nasruun waan akkanaa kanallee wal barsiisuu qabna. Haga humna qabnu wal cinaa abbachuu haamilee warri soddaa kennaa abbaa fayyinee xiqqoma yoo waajaan siistamaa wal guddisan foolollee akkasuma siistamaa walii guddisan waan biroollee wal cinaa abbatan. Kanaaf namni keenya wal cinaa abbatu haa barannu haamilee walii ta'uu haa barannu. Kanuma isin jechuu barbaade haftuun jettanii mana keessaa. Mabruuk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum Waalaikumsalam. Sila mabruuk abbaa gadaati moo kabiraati si? إيه Hatta fooloo walirraa qabnaa miree amma fooloo isin tolche beessa dhaqe ka duraan nagattanii ofirraa naa hiixanii. Lakka wayyoo makanaan hin ta'a. Ittiin beeynu maal beekna Lakka wayyoo maliisa. Kiyyara yaani akkam naga jirtanii abbaa fayyinee Anaa jiraatu. baga jiraattan. Mabruukiin immoo abbaa gadaa arsiin ganda tiktookii kanarratti qabdu keessa nama tokko lafatti illee hayyuu asirratti illee warra waan nurra rakkiftu kan hin ambaaddaa galchaa oolu araba umurii isaa keessa barakaa kaa'u arabbi isaan olaa fuudhu hayyummaa kenneef tan rabbi irraa fudhatini. Akka kana walii beekuun kun gaarii jechumaaf. Tamaamuu isa jedhu. Abbaa fayyinee haalichi kadheen gadda gosa lakkaa'u jedhaa jirtanii rabbi galmaanaa ga'u. Warra samuu kanaanillee walitti deebanna fakkaata. Torban samuu jedhamoo torban samuutii akka wanni suni. Torban samuuti haalichi lakkaa'e torban samuu warra gadaa hambaa kan harkaa qabu miree natti fakkaata gadoota martinuu. Akkana gadaa hambaa harkaa qaban. Bokku warri martinuu bokku. Maadanni bokkuu qabaa? Amma kojiin faallee bee torban samuuti amma gadaa qaban jaram harka. Qoomaa kojii jedhan kun alla daallee. Qabee kurra. Madadda kanaddaa. Illee warra keessaa abbiyyuu warra samuu abbiyyuu jedhan. Abbiyyuun. Abbiyyuu agarte. Akkasi. Waan bareeda lakkaa'ee haalichi umrii haa dheeratu haa gadoomu haa namoomu akka gaariin lakkaa'ee fide. Abbaan bee duraa warra arsii gamanaa walitti hidhe abbaan akaakayyuun isaanii Haji Bombaaso jedhaniin kun abbaan makkiyaa wajjin Haji Maamuyyee makkiyaa tennata abbaa qabeenya ta'a haadha qabeenya tanan beektaniimi. Isaa wajjin yoo sani diidaa fi warra hara laangaanoo jiru kan haga bilaatteen baatu nama walitti fidu jaarsi jedha akaakayyuun isaanii duraan Haji Bombaaso jedhaniin. Nama jabaatu rabbi isaan haraamu amma addunyaa. Uummata kanaa qaqqabna beektaa arsii jirtu ture ijoollee ammaa tanatti qoosii ibiddi daaraa dhalchaa taanii harkaa daaroofneet maqaa warra duriitiin dhaadanna malee. Jillee baddu bakkeen ijaan baddu yaani. Hin baddu dhuga.
fuudha baay'eessaa kaa warri duraa sun fuudha baay'eessee takkarraallee ilma Fatiin beeysa diddimee itti nuun bada mabruukii kiyya. Fatiin hin fuudhinaa tokkochi gayaa jetti. Ijoollee amma afurii ol hin deettu atta gooranu. waan jedhe Abbaa fayyine koontarii wajagaan dhageenne dubbadha muzee ayyee dubbadhu Mubaarak dubba uumaa miti. gaangeen Goyyoo deema deema. gisanii fi dubartiin gisee fuudhanii dura harkaan qabanii gabaafa butanii uduma dhiittutti dhaqanii jedhee mammaaka jedhanii ta'ammaa lama sosodaachiftellee marattu lama sadii tanaa afurii numa dabalaa kaa maal godhanii achi kee takkallee jabaa fiduu dhabdu takka jabaa fiduu dhabdu jechaa fenni. Baay'ee galatooma. Laala abbaa fayyine waanuma isaan jiran jennee maal seetan namni keenya irra qabaa kana haasa'an beetanii dhugaa jirtu himneetiniin wal jijjiiranna. Dubartoota teenya jechuu. Fuu qaba irsi afur fuu qaba afur ta'e fuu qaba bakka dargaggeessa jechuu lama sadi fuu qaba. Dhiira kamtu fuudhuu qaba muzee fi wayyoomni mee dhiira kamitu fuudhuu qaba moo dhiiruma waan ta'eef fuudhuu qaba. Akkas fuudhuu dhiiruma waan ta'eef osoo hin ta'in tokkoffaa yoo dandeettii qabaate ama bar dubartii teenyatu abbaa fayyine kama dandeettii qabaatu horatuu danda'ullee kiyya qofa yaa ta'u jetti. Islaamummaan diiniin keenyallee ka jedhu yoo horatuu danda'e jira. Abbootiin keenya ka durii horatuu danda'an waa mara qaban. Yaa ta'uti irri ammaa ka horatuu danda'ullee ijoollemaa maatii faashina godhanii bakka lama sadi uleetti nama ol dillatetti abbo lama bichaa barbaada bakka jetti. Sunu bara takkitti nu baay'ee hortita durii. Ta'ammaa faashina goote waan zabanaa kana liqimsitee maqaa dargaggeessa zabanaa ka orjinaala ka akka kiyyaa kana balleessiti. Kanaaf fuu qabanii. Ijoolleen teennaa rabbi takkaan isin hin teessisin jedha akka kiyyatti ka horatuu dandeettu. San fuu qabanii jecha hageettee dammoo takkaa ka horatuu hin dandeenye hin cinqine. Durbi teenna booyaa artas jala yabooti. Rabbii kiyya maal. Ifama bakka ishii hin boo'inaa ifama hin boo'inaa. Shit.